Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل لك يا جلتي أرقامتان ويلكام الشمار كفون عندك سنة على فيك الساعة من تيكو تاجندا تيكا كتا وصون جننا جن هي كلا سراسنا كابو أمرك كابا ديدو فيكا أرسين كنا مرك أم بكما I love you مرك أرسي كيا جتشو أرسي تيا I love you wanni akka marqaamiyaa wayin jiraadha fi daa'imanii kanaafi marqee jiraarra ooyitee soqeetiin hin dhabe distimatti marqee kanaafuu marqi distitti marqame kana fakkaata namoonni biyya namaa keessatti marqa hawwitan bara distimatti godhadhaatii daa'imaa fi dhadhaa itti naqadhaatii nyaadha anja mana madaamii jira dhadhaalleen daa'imilleen baay'izawee jarri inni jaalatanii marqa akkana marqame kana baay'ee tokko jaalatanii ani waan of bichaaf nyaadhan sa'in amadaamiinti yawwama hundaayyuu ana wajji nyaatti jechuudha maashaallah tabaarakallaa jedha anillee hunduma keessanuu ka nyaata hojjettan ka ogummaa garagaraa qabdan hundaayyuu maashaallah tabaarakallaa isinirraa jedhee jira maaliifi nama asaduun nama waanyuun hin barbaachisu kanaafuu namni tokko waan tokko hojjete maashaallah tabaarakallaa jedhati komantii barreessa كومنت اللي بريسو باتن أفاني ما شاء الله تبارك الله جرا كنافي عرفتو تكيا مرك نحوسي شيء جنان تني مركه نحوسي شيء جرا نموني تكو نمو ألفا بيتجا وانا وحوسي سوسيا akkasitti namoonni biyya namaa jiru nyaata aadaa biyya ofiitirraa yoo ture nama hawwisiisaa jechuudha marqi distii kana fakkaata ooyitee dhabeetiniin mana keessa soqaa oolee okkotee yookaan ooyitee biyya keenya warra hojjajoo taatan malee okkoteef ooyitee hin daganne namoonni biyyarraa baatanii warra hojjajooma hundaayyuu dagatee jechuu waan biyya keenya keessa jiru waa hundaayyuu dagateetiin jira yookiin qoraan nyaatan bilcheessanillee dagatee jira horroon hojjajoo jechuudha. Baay'izawee hojjajoon jiruun biyya namaaf hin taatu gaafa galantama Itoophiyaa sanii galanii jechuudha. Tama okkotee tama qoraanii sanii gallaa jechuudha. Ani hojjajuu hin jaaladhu. Tama jirtu dubbadhaa. Abbaan fedhe na haa jaalatu abbaan fedhe na haa dhiisu jechuudha. Kanaaf okkotee soqee dhabee distimatti marqee kaameeraa maalillee ofumaa ta'ee ofumaa viidiyoollee hojjedha ofumaa nyaatallee hojjedha. Ooyite itti laaqu distii laaqan baay'ee waan nama rakkistuuf akka ooyite sanii miti. Sanii fi kaameeraa maali akka itti waraabu dhabe maaliif harka lama waan laaquuf akka itti waraabu dhabe akkasumatti ooyita kaameeraa ooyita laaqu kaameeraa eenyu jedhetiniin kaameeraa dhiisetiniin itti laaqee geesse ooyita baasee jedhu marqi kana fakkaata waa maashaallah tabarakallah. Marqa ajaa'ibaati baay'ee mi'aayaa osoo nu bira jiraattanii wajjin nyaanne hordoftoota kiyya hundumti keessanu marqa aadaa Arsii biyaansi ani ji'a shanitti tikseeta akka marqaa maaliif yeroo na hawwisiise qofa nyaanni tokko buddeenillee wannummaan biyya keenya hundi yeroo na hawwisiise ji'a shan jaha keessatti hojjedha yeroo hojjedhu maashaallah tabarakallah madaamiinti waa hundaayyuu anumaa wajjin nyaatti jechuudha nyaanni Itoophiyaa namatti tolaa waaw marra xaa'imaanaan jetti bakka yeroo nyaatu jechuudha. Buddeenallee yeroo hedduu hojjedhee foon lukkullee hojjedheetiin viidiyoo waraabee jira garuu viidiyoo hin laaltani viidiyoo nyaataa maal akka ta'e mooji hin laaltani baay'ee viiyuun isaa gadi bu'aadha. Uummata akka laayikiyyuu hin gootanii bakka kanaaf nyaata baay'inaan hin hojjedhu jechuudha maaliif viiyuun hin jiru yoo ta'abbii taate malee namni laayikii godhu hin jiru namni laalu hin jiru kanaaf gizee waan nyaanni tokko na hawwisiisan hojjedheetiin viidiyoo waraaba maaliif maal qaba yoo qeemamii mana madaamii kana jabeessitanii sabskraayibii namaa guddistanii laayikii namaa guddistanii haamilee nama jajjabeessitanii horra yuutuubiin isaa kuma 100 galee horra yuutuubiin isaa kuma 50 galee horra yuutuubiin isaa kuma 20 galee malee horroota ganaa lafaa dhufaa jiru kana kareefuu tattaafataa jiru kana kareefuu banate kan yoo haamilee namaa taatanii nama jajjabeessitan maal qabaa maaliif namni biyya namaa keessa jiru cinqameetiniin madaamiin argitti eenyummaanuu mana nama keessa taa'ee viidiyoo yoo maru eenyummaanuu hin jaalatu jechuudha biyya arabaa kana dhiisti. Kanaafi nuun tuffatinaa nuyi horra lafaa dhufu kanallee nu jajjabeessaa horruma guddate bichaan guddisinaa ka lafaa dhufu kanallee guddisaati nama maraa guddisaa ka guddatee
of danda'ee jira akka mana arabaa keessa jiru kana keessumaa ijoollee mana arabaa keessa jirtan osoo jajjabeessitanii baay'ee namatti tola maaliifi warroonni banateetiin sadarkaa guddaa ga'ee bu'aa jala argate warroota haaraa dhufu kanaaf baay'ee wanni isaan cinqaman hin jiru maaliifi namni biyya keessattuu ofii bu'aa ofii argatu san ofii bichaaf barbaada malee namni birallee bu'aan argate kan akkanatti haa argatu wal jajjabeessa wal gargaara waliif indoom namni yoo amma nuyi ganaa banatu kun yoo subscribe like goonii fi commentii goonii fi achi gara galeetu silaalu jechuudha warroonni gurguddate kuni tuffii namaati. Kanaaf mana madaamii jirtu kana keessa jajjabeessaa gizee mara gabrummaa kushiinaa namaa jala dhaabachuu osoo hin taane biyya keessatti gallee nullee yuutuubii kenna dalagannee jiraachuu qabna. Dalagaa mana madaamii keessaa baanee biyya keenyatti osoo waan xiqqoollee ji'aan irraa arganne biyya keenya keessatti mindaa isaa arganne dalagannee biyya keenya keessa gattaa'uu dandeenya yookaan hoggarraa hoggatti amatarraa amatatti ji'arraa ji'atti manuma arabaa. Kanaaf nu jajjabeessaa nullee mana madaamii kana keessatti osoo nutti hin tolin viidiyoo waraabnaa. Kanaaf viidiyoo kee karraa kana fakkaata baay'ee. Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.